danda'u yaades biraan ga'u. Eenyu asitti maaltu sinite? Maqaan koo Lalisee Tamasgeenan jedhama. Biyyi koo Wallaggadha. Wallaggarraa haati kee dhukkubsachaa jirti. Baay'ee dhukkubsatti. Arraba ishee keessa gubaanaan jedhee obboleessi koo dawwalee natti hime. Ji'a tokkoo fi arrabni ishee baay'ee gubanaan jedhaniitu dawwalanii asii asii natti himanii nan gadde baay'een boo'a. Arraba koo kana keessa bishaan naan qabbaneessu, qilleensi naan qabbaneessu naan jettee ofuma isheetillee silkiidhaan natti haasoftee turte. Achumaan guyyaa jimaataa kana asuma dhufeetan dhukkubsattoonni gara kana kottaa gaafa isaan jedhan bakka haadha kootii bu'eetan iddoo kana dhufe. Gaafa kadhachuutti kaani maal taate naan jennaan haadha koo dhukkubaati koo arraba koo na guba naan jettee natti martee kanaafan barbaade naa kadhatanii arraba kee kana ciniini bakka haadha keetii bu'ii naan jedhan. Achumaan arraba koo kana ciniini erga guyyaa gaafa sanaati haati koo fayyaa isheetti jirti waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kan fayyisu harka waaqayyooti amantii keenya immoo namni kun ofii isaanii as jiru namni dhukkubsatu garuu biyya biraadha kan inni jiru amantiidhaan as dhaabatanii tarii har'a namni nama bakka buutanii dhuftan waaqayyo si yaadata. Mee waa'ee isaaniif waaqayyoon galateeffadhaa fi